garuu an kan na dhibe maaliif kaameeraa waraabdanu obaasanii gurbaa dullatti asarkisee kunoo calqii tan afaan kana akkanatti nama dhunkatu uuma jiraati garuu itti tolteedha wanni dhuytutu hundi itti tolte tan kun sheeyiticha keenya Mu'aaz Mahammad Jaaman gurbaa gaafa salaa badhaasasaa qarshii 500 badhaafamuu harka nama dubbasuu diteetu makka hajjiin xaafa jedhu fi asitti unoo keessiin ginin tala xaafee deebe idaan isaa fi murtii guutuu wanni asitti akka deddeebi'aa oolaniif beera asii kana miifata rabbi sitaadha haza harman lafii mushkila mee mucaa gadhee nyaattee jirte magadheen si nyaattee jirte kaameeraan akkan taane si qabe baleessaa garuu an kan na dhibe maaliif kaameeraa waraabdanu obaasanii gurbaa dullatti asarkisee kunoo calqii tan afaan kana akkanatti nama dhunkatu uuma jiraati garuu itti tolteedha wanni dhuytutu hundi itti tolte intala argatte akka qabaaban wayii feemisticha keenya akkanas godhanii dhugatte dhugaa rabbi harmallaan tun hin taane warisiin keeyiriin qabdi idaan isaa fi murtii guutuun kun maaluma harkatanii akkatti asitti deddeebi'an akkatti asitti deddeebi'anii jeetii maal idaan isin muttee daabboo harmallaa taasii tara meefatte yaa jira keenya murtii guutuu wanni itti jaartiif irraa hiike haala kana miskiinticha rabbi ammaan tana maa gabbaasan guyyaa keessaa maa gabfuutame subhaanallah. I know ja afan shambar dedi shani rakade. Amma sunagarte confidence akkatin agarte nama confidence qabdu taate mul'isaa jechuudha. Agarte san qabaachuun namoota hedduu barbaachisaadha. Waanuma feete iyyuu addunyaa kana iyyuu itti jiraatu ati. Nama agartee moraaliidhaan agartee osoo waan sodaatiin itti deebi'uu kan taatu taateen barataa jechuudha. Afaan Ingiliffaa namoota afaan akkuma afaan addunyaa kana irra jiru jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf akka afaan Amaariffaa yookaan afaan Oromiffaa afaanuma malee laayifakkatee waan biraatiin jechuudha. Duuba barachuu yookaan ijoollee Oromoo tana mul'isuutti agarsiisuu barbaada rabbi jedhee akkaawuntii biraatiin akkaawuntii tiktookii kan biraa banatee jechuudha. Karaa qallaaliidhaan barachuu hin danda'ama. Ji'a takka keessatti agartee nagaa akkati nama gaafattee waan barbaaddu bitattee galuu dandeessu. Bakkaajii takka booda afaan Ingilizanyaa beebii how are you onjaagal. Duuba gaafatti na gaafattee fi Ingiliffaan waan takka yookaan akkan jedhu kan barbaadan amma gaafa keenya dhaggeeffadhamu maa na barsiisi haa jaarsa xiyyaan ammaan tana kootuu ni rafnaa jechuun akkami. Kamooni ati filima China kamooni na himtaasa dhaabbaddu miti dhaabbaddu kamooni miti dhaabbaddu kamoona jiru deemti satti kooda maayete. Okay, jaarsa kiyya kootu ni rafnaa jechuun yoo barbaadde karaa romantikiitiin yoo jechuun ni barbaadde. Baby, let's go to bed. Baby, let's sleep. I'm training go. That's one double training. Baby, come to this. Training go. Jiraram. Yeah. Good. Okay, I come here. Yeah. Let's go. Akasim. Let's go. India just to dabar. Baby, let's go to bed. Baby, let's go. Okay. Baby, let's go to me. Bed. Ati nam kabar kati kopling gara badu malam mana pusi kau desa. Okay. Kalali dan kara kalali dan juta ye. Baby. Yeah. Lamu malam. Kisi aku terang lamu malam kawata. Sexy tayo itu. Ya kami coba tansan tapi free kuda ni beti. Free coba kan ada ya free kuda beti. Free kuda yang kana muri na ni kabati. Video jinga diaspora TV de. Mi coba tu adanya dia san. Oh tu hasa injenga uno diaspora TV de manta negara lah. Mesa free kuda ni busy na gote ya bo. Akas good. So akan diaspora tu kata dia asal tu. Uno akan mau macam mana bersih. So kan nanti WhatsApp bimbar sih jadi free kuda ni sanu. Akan jadi baby, let's go sleep. Okay, baby, let's go sleep. Sleepy. Bakka je kan? Ada zaman dek pasti tempat doang cukup deh.
Yaa akkas jedhiin yaa jechas amma fakkeenyaaf jechoota sana gartee baby let's go sleep jechoota sadii sana jechoota afrii sana irra deddeebitee gisee lamaa sadii afur shan yoo ka jettu ka ta'u taate sammuu kee keessa seef gootaa jechuudha. Fakkeenyaaf mee baby let's go sleep. Yeah. Yeah. Karena fakenya wayii isin kennuu fedha. Fakeenyi sun maalidha beekanii? Fakkeenyaaf wayita ijoollee taanee qaraatii qaraan, quraana qaraan. Namni follow godhani memjaa kana follow godhani Quraana akkamitti qaraan amma wayita qaraatiitti agartee quraana kan taa'anii qara'an. Ustaazi kee maal godha? Si qara'aa, si qara'aa agartee maal godha? Bakka inni si qara'e san maal godha? Gisee 7-8-9-10 irra deddeebitee qaraata. Maalidha? Akka waan sanatti fasduufini. Akkuma jechuudha. Kanallee agartee jechoota kanneen haffazuu qabdu. Sammuu kee keessa qabachuudhaaf irra deddeebitee jechuu qabda jechuudha. Fakkeenyaaf. Amma Ingilizeenyaan kun karoomaantikiitu jira moo daaragtii akkami amma uummanni keenya qabaatiyyaa afaan orjinaala dubbatanii miree. Kasaniitu jira moo amma nuti kanatti akulaalloo. Waati dhaabbaddooti siin gallee karoomaantikiitii fi kanuma akka daaragtii orjinaala haasaanitu jira jeeban. Ingilifaan meeqa jira? Fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf amma obboleessa keetiin yookaan immoo nama waahila keetii kan hin beekneen jechoota roomaantikii fayyadamtee waliin haasoftu. Jechootuma agartee noormaalii ta'an fayyadamtee waliin haasoftaa jechuudha. Jechootuma nagahaa. Garuu jaalallee ta'e yookaan taatu ta'uu taate yookaan immoo jaalallee. Mimmeessitee gaalaadha toloollaa ta'e akka yaamagaa. Maarri akkasitti jechuudha. Roomaantikii ookee roomaantikii qabaddommaa. Mimmeessitee waliin haasoftaa jechuudha. Babbareechitee. Romantic okay, speak English. Boy. Speak English in Sakana Numa Bena. Abash and Sanuma Bena Minabe. Mana kasih jeradu. Ya, wambari dada. Ya. Di ati baka diaspora asal jertu takata kafu doa kabda warra bakka biyya UK kana fa biyya Canada manam jiran warra Ingilifaan beene rakkatee jira barnuma oliru wallahi fini shan qofa mali ason dandeenye jira ya mucakan imbeito tinka amma hidamikane enu makan isa John enu di John Daniel ya ni aso ini Ingilifaan Nah, nindanda wale waitu magarte gifti kenanif big love and big respect ya. Big love bester jane. Sani jaje ni jodoh anda bianu wallahi gifti nak anda lagi tu tapi nengda tu tinare. Abo jodoh dia mungkin jaje ni video isa dah kepade isa bijanin dah kenggil fumashan ni nadar ada nokono. Nah, amma tuan tu kawan tu kan luar hasau fi Sera luga beku gargari beki namni ke nedun hinasa ser luga isam beku passive form beku adjective form beku past tense simple tense present continuous tense wasan ko fa beka namni ke necha informal greeting if formal greeting esa fayyadam da kanjur addam basem beku namni nedun jecha amma tan speech ratta ka fayyadam tu jira jechota title fayyadam tu jira title kana kami fayyadam kanjur nedun isam bekan pakke nab informally keessatti ka fayyadamtu jira sir jetta madam jetta jechoota title nama fayyadamtu jira namni kenna masirratti warri Ameerikaa jiru Ingilifa hurdaa darbu kun bara haasaa jedhama malee seer lugaa miti inni seer lugaa beekamu mucaan kun seer lugaa beekan ofii kiyya jala taa'ee dhaggeeffadha seer lugaa sirriitti of keessa gakkaawwate miiraan confidence ilaasa wallahi dhugaa dubbachuudhaaf ya duga ya seluga isa beekun barbaachisaa grammar waan jedhamu kana jechuudha grammar jettiin jarri na grammari kana beekun barbaachisaadha fakkeenyaaf jechoota takka fayyadamnee haalaan nuti ani shoppii deemaa jechuudhaaf
yoo ka barbaadu ka ta'u taate I'm going to the shop. Suuqa deema jechuudhaaf. I'm going to the shop. Suuqa deemaa yoo ka jechuu ka barbaadu. Suuqa deemaa yoo ka suuqa deemaa yoo ka jechuu ka barbaadu ka ta'u taate I'm going to the shop. Garuu kalee suuqa deeme yoo jechuu ka barbaadu ka ta'u taate nammootu I went to shop yesterday. Tomorrow mana? Ka deemte kun I'm going to the shop yoo itti ta'u ka kalee deemte nammootu I went to shop yesterday. So agartee fakkeenyaaf jechi konsartii irratti fudhadhu biyya keenya konsartii baay'ataadha kitaaba eebbisiisuuf irratti ol qabatu akkas gadi. Nena walaa qallaadha. I mean sila viidiyoodhaan barsiisan agartee viidiyoodhaan barsiista waan akkanaa kanana. I think ijoolleen Oromoo afaan Ingiliffaa kana barachuun barbaachisaadha waan ta'eef sila barsiisanii ariidha. Ingiliffaa baratuun bareedaadha. Akka ati jettu kanatti afaan internationally Ingiliffaa waan ta'e jecha Ingiliffaa baratu afaanuma kamuu beekuun nama barbaachisa. Maaliif si fayyada beekte afaanni? Dhugaadha yaa. Amma fakkeenyaaf Ingiliffa barachuudhaaf karaan qallaaliin hin jira. Karaan qallaaliin sun karaa kamiiti? Guyyarraa jechoota Ingiliffaa jechoota 5 guyyarraa barreessuu, dubbisuu fi dubbisuu qaban. Akkamitti akka barreessituu fi akkamitti akka dubbistu jechoota sana. Ispeelingii isiitii fi akkamitti akka jechoota barreessitu qomaan osoo hin ilaaltee barreessin teettee jechuudha namni jecha kana barreessisin jedhe barreessuu akka dandeettuu fi akkamitti akka dubbisuu dandeettu. Pronunciation isii jechuudha. Pronounce akkamitti akka gochuu dandeettu. Yookaan agartee jechoota 5 bichaa guyyatti jechoota 5 guyyatti yookaan agartee akkasii ka barattu ka ta'u taate ji'a tokko keessa taate jechoota meeqa barattame? Shambaayisuu soddoma beeku. Afaan kana barachuudhaaf beekadhu nama wajjaate haasoitu namni sun Ingiliffaa haasoo wajjin haasoo danda'a. Akkasii qabatta malee amma yoo barnoota barreessaan dubbisne siif hin qabamu dafee ammas. No, amma fakkeenya